Manisha Priti Sores Ababu Mjawalaga Arra dhimma tokko dhimma faarfataa Addisuu Waa'imaa kabajamoo ulfaatoo gooticha keenya. Gootichi kun biyyoota alaa deemee yeroo tajaajilu keessatti afaan Oromoo gurguddaa beekumsa gurguddaa barsiisee jira. Addisuu Waa'imaan Addisuudhaaf wanni meeqa godhamee biyyoota alaa taa'e jennaan Addisuun biyya isaa filatee jira. Waggaa 20 ol miilaan lafa deemuun Addisuu Waa'imaa waan hunda keenya mataa gaafachiisuudha jechuudha. Addisuu Waa'imaatiif osoo hin beekamne akkumaan ganama kaa'eetti anarraa jalqabii atis itti aanuudhaan waan tokko dhaabbataa isaaf godhuun dirqamuma namummaati. Oromummaa jechuun isa kana. Akka kanaati. Kanarraa kan hafe namoonni Oromoo taatanii baalagoota miidiyaa kanarraa saba waliin dha'uu deemuu irratti deebii kennitan galatoomaanaaf. Qalqaallaan tun qalqaallaa baalageen tun Arsiin nu hundaafuu gosa saba Oromooti. Lafa gubbaa jira malee baalagee miidiyaa irraa soitu tanaami Arsiin. Laflaafii tanaa miti Arsiin. Durriyyee haasawan beeyne tanaa miti Arsiin. Baalagee soba galleexu tanaa miti Arsiin. Saba Oromooti. Nuufi saba Oromoo jidduu arraas tahee borus saba fitti haadha abbaa fitti namni duule hin jiru. Nuti baalageedha miti. Dhaggeeffadhu. Baalageen tun hoggaa waan haasoitu dhabde ijoolleen adargee dhukkeerraa kaafte ilmaan Oromoo dhukkeerraa kaasan soba isaaniitiif ganda qaqqabatti deemte. Arsiin kabaja qaba. Maqaa Arsii qabattee na jalan dhufin. Dhaggeeffadhu. Maqaa Arsiitiinis waan biraa hin dubbatin. Arsiin kabaja qaba. Arsiin kabaja qaba. Arsiidhaaf kabaja qabaadha. Dura kana bari. Dura kana bari. Kabaja Arsii suba ka'an Arsiidhaaf hin jirutu dhabaa jira jechuudha. Balleessaa jira waan ta'eef. Durriyyee. An Arsiitiin qabsaa'ee bar. Ittiin dhiigee bar. Ittiin gaddigaloota ittiin maraataa ta'ee bar. Arsii kana kaatee afaaniin haasoitu kan. Yaammoo jireem. Fooloo keetiin barbaaddaadha. Arsiirraa waan beeytu hin qabdu jechuudha. Gosa Arsii ta'uu qofa if beeyta. Gosa Arsii ta'uu Arsii keessa dhalachuu qofa if beeyta malee Arsiin maal akka ta'e hin beeytu. Gandummaa irratti dammeeyxee laal gandummaa irratti dammeeyxee Oromummaa irratti si dammeessutti jira. Kanaaf waa'ee Arsiidhaan dubbatin. Waa'ee mataa keetii dubbadha. Arsiin kabaja qaba. Arsiin saba Oromooti. Baalee kabaja qaba. Maqaa Baalee qabatte waan biraa naasayin. Dhimma dhuunfaa keetii qabaattu kottas fedhi. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Namni dhaggeeffadhu. Baalagee. Arsii waan Kadiir godhen qabu. Arsii waan Kadiir godhen qabu. Wallagga waan Kadiir godhen qabu. Shawaan Jimmii waan Kadiir godhen qabu.
namoota baalagee pirofaayilaan arsii dhagee deddeemuutu ka waggaa beekumsa hin qabneetu maqaa arsii bakka bu'ee waan biraa haasawaa jechuudha. Maqaa arsii bakka buutee haasawuu hin dandeessu. Ammas cimseetumaan si hubachiisa. Maqaa Oromoo bakka buutee haasawuu hin dandeessu. Maqaa Baalee bakka buutee haasawuu hin dandeessu. An arsii waan hin godhin beeku kaa. Kan nuti haasawaa inni jastisiidha. Ifa. Sabni kiyya dhufee as gubbaa yeroo na tuqu hin qabu jechuu kiyya naaf fayyaa hin qabne. Durriyyee baalageen yeroo amantiitis waan kana isii galchaa dhuftee natti maqaa arsii qabattee na dhufti maqaa baalee qabattee na dhufti tun baalee fi arsiidha miti. Tun baalee fi arsii miti. Arsii nana baalee ana. Ifa. Baalageen arsii ta'uu hin danda'u. Maqaa arsii yoo balleessuu ta'e malee. Durriyyee. Baalagee. Eegartee ati. Achitti miidiyaa kee gubbaa iyyaa oolta. Durriyyee. Durriyyeen arsii wajji waliin fakkaatu. Baalee wajji waliin fakkaatu. Baalee miidiyaa gubbaa osoo hin taane, arsii miidiyaa gubbaa osoo hin taane, lafa gubbaadha jira. Saba Oromoo bal'aa kabajamaadha. Yeroo hedduudha. Hoggaa waan godhan dhaban, hoggaa beekumsa dhaban, achi deemanii akka nuti shanyii teenyatu hine. Arsumaan an itti dhiigee itti badu tana, baalumaan an itti dhiigee itti caccabe tana. Waan biraa natti godhee natti haasawa kun. Na caalaa baaleef godhee, na caalaa arsiif godha kun. Xaasaa. Mee maal goote ati arsiidhaaf yoon jeen? Waa takka waan godhee hin qabu. Udaanuma arsiidhaaf udaanuu malee. Mee maal baalee goote yoon jeen? Waa takka godhee hin beeku. Udaanuma baaleef udaanuu malee. Shit. Nuundi baale nuundi jimma. Kootu rakkoo dhimma Jawaar yoo jiru dhaabbate kamoommi. Akkasi gaa. Naafi Jawaar walitti dubbanna kootu isaa wajjin. Arsiin seenin. Arsiin seenin. Seenin arsiin tuqin. Waa'ee arsiin dubbatin. Ho naafi Jawaar oggaa ol seenne arsiin jiin. Naafi isa ol seenee ol fixachiisa. Ifa. Jawaariinis onnirra wal seenaa jirru si wajjin siyaasaa seennee yeroo ilmaan Oromoo ficcisiifnee maaqaba mootummaarra keessisiifnee ilmaan Oromoo dhabamsiifnu hin qabnuudha. Wanni biraa tokkollee hin jiru. Jidduu kana qabsoon taanuudha. Wanni biraa tokkollee hin jiru. Lolli nuuf gaadha. That's fine. Dubbii gabaabadha. If yaadaan ji'a kanaan moohame isaas yoo ta'e moohamaadha. Kalee isaas moohamaadha. Kalee isaas osoo itti himu Osumaan Oromoo tanatti himuute kan jeesan ta'e Jawaar. Ifa. Kanumaa jecha. Anaaf Jawaar arsiidhaaf baaleef wal qixa. Yoon isa caalaa arsiif qabsaa'ee baaleef qabsaa'ee malee yoon isa caalaa an arsii ta'ee malee ana kabareentoo hiiji. Maal haasofta? Maal haasofta? Dhaabii kana firraa akkanatti hubadhu Oromummaa irratti hoggaa dammee xiqqaan siin jiru kanatti hubatta. Oromummaa irratti dammaqi. Laal. Dubbachuu hin danda'u. Afaan hin qabu. Paawara hin qabu. Paawara naa hojjetti dubbatu hin qabu. Kijibaa waan ta'eef kijibaan naa hojii dubbachuu hin danda'u. Akkamaas kanaaf laal. Dhiiraa fi dhiiraatu wal amansiisa kaayyoodha. Okay? As keessa immoo
hoggaan wanta waltuunis qaatee arsiin kabaja qaba arsiin jawaarii miti deeminurraa cireetiin si darba arsii fi baalee onaan jetteen siifin hima shanyitti yoo na dhufteef na beeka guutuun na beeka arsii fi baalee maal akkan ta'e na beekan sirriitti na beekan waan inni amma jiru kana ummatuma keessa taa'eetiin jaan guutuu baalee keessa deemeetiin beeka guutuu arsii keessa deemeetiin beeka taa'eetiin beeka ammas wallisee irraa galuu osoo hin taane niin taachuma keessan ta'a kanaaf dhimma mataa keessanii fixadhaa malee yaa warra udaan qofa arsii keessa dhalate yaa warra arsii maqaa balleessu yaa warra maqaa arsii qabatee kijibu arsiin kijibaa miti yaa warra maqaa baalee qabatee kijibu baalee kijibaa miti yaa warra maqaa arsii qabatee gandummaa gaggeessu arsiin gandummaadha miti oromummaadha. Dhaggeeffadhu. Obboleessa kiyya. Waan arsii hin beektu gala si barsiifna. Achi dhalattee mi'uu siitii nurraa gattaa'e miidiyaa kana gubbaa. Waa'ee baalee hin beektu dhalattee mi'i nu keessatti si barsiifnaa taa'e gaxa. Hin beektu. Waa'ee arsiitis waan beektu hin qabdu arsii dhalachuun arsii beekuu miti. Baaletti dhalachuun baalee beekuudha miti. Waan itti qabsooyte waan itti dhiisee hin beektu kanumatti kaateetuma waanuma kana xiixa waanuma kana akka firimbii birriyetaa way nurraa'us afaan keetiin jiraadhuu siititi dhalatteen hanga si guddifnee si barsiifnu nurraa'us seenaa takka tabaalee arsittiin dhaladhee naan jetta malee tabaalee taarsiyoon si gaafa dhiyaatu akkam beektu akkanuma iyyuu beektus ta'e miidiyaa kanarraa dubartii garsiifattaa kalaas akkanumatti kaateetuma waan kana iyyita waan kana dubbataa jedhonoomi si dammeesi naannurraa'us arsooma si barsiifnaa nurraa'us baaloma si barsiifnaa nurraa'us bareentuma si barsiifnaa nurraa'us bareentuma beektu si barsiifna gosa nurraa'us baradhuu siitii nurraa way si kam jetti ijoolleen usnurraa moo baqa moo usnurraa خلاص si barsiifna gosooma si barsiifna bareentuma si barsiifna macooma si barsiifna akkasitti fuulee miidiyaa arsii fi baalee miidiyaa gubbarratti naa gabbaaf dhaboo nuti arginu gosa keenya beekna arsiin maal akka nuu ta'uu beekna akkasitti dammeenya wallaggi maal akka nuu ta'u jimma maal akka nuu ta'uu beekna nuti sabatti hin beeknu bare hooy ilma wasiila keenyaa ta'uu ilma nabbeera keenyaa ta'uu akkasitti isaan beeknu nuti akkitti abbootiin keenya nu barsiifte itti leenjifamne isaa kana tuulamni maal akka nuu ta'uu beekna tuulamni saba Oromooti nuti ilmaan abbaa tokkooti nuti arginu gona uummata tokkummaa gara uumii bare Kau tokkummaa sana nama barsiise nu beektan gaa wal dinqisiifachuun gaariidha. Oromoo tana kadammeessee jaaru nu hiibar ammaa hoo miidiyaa irratti kabiraan ni diiga nuti immoo argeen jaaraa oolla mee akkatti haasa'u nu laali haasa'umaan ammaa asii siyaasee kana laali hin beektu wanni ati beektu wanni ati beektu
Hoggaa kanas hin jenne wallaalummaa fi gabummaa ta'e sodaa ta'e. Kanaaf bakka akkaati kaaftu kanaaf ilmaan Oromoo sin dhiisan. Eenyuma kee yoo ta'e isin deebisanii jiran. Ni beeka Oromoon. Baalagee maqaa Arsii xureessuuf deemtu. Maqaa Arsiin qabatiniiti kanumatti akka dhuunfaa keetitti haasa'e. Arsiin kabaja qaba. Arsii yeroo nama arrabsan qabu. Miskiinti jira biqiltootee bulaa jira. Hadhaa jiruu dandamaa jira Arsiin. Baaleessi yoo ta'e akkasuma yeroo nama arrabsan qabu Baalee. Durii akkanaati miti Baalee. Kanarraa kan hafe sabni Oromoo I love you. Duriidhaaf duriyeetu jira. Taarargeetu si arraabdin siin jee. Akka dhuunfatti. Gosa moodis. Isin arraabdi ijoollee nama isin arraabdi emi. Barbaachisaa tanan kilaashin adda sidaawa. Sidaawan. Oromoon kun guutuun isin arraaba. Isin warra duriyyaa kana. Kanaaf sadarkaa keessan beekaa tarkaanfadha. Sadarkaa fi beekuun waan guddaadha. Kanaaf onnummaan isin dhaamu isuma tana. Hoggaa Oromoo biraa dadhabdanii akka gosti Arsii wanni irraa tokko maal qabdi? Arsiin tuni hin qabu waan irraa tokko hin qabu. Namtichi maqaa Jawaar janiin kana qomaadhaan quba shan hin qabdu qubuma tokko maganfatiime. Nuti xiqqaa guddaa dhagaa gootaa keessa dhalanne xiqqaa guddaan keenya shamarranii dargaggoo jidduun qabsaawata. Nutis qabsaawata gurguddaadha. Qabsaa'uun godii Jawaariif gaafa ajajamuu qabnu. Oromoon hundi. Jawaar ammas yoo ta'e borus yoo ta'e Harargee siyaasatti galchee Harargee nyaachisuutti hin dhiisuwan. Dubbii gabaabaadha. Abbaa fedhe haa nyaachisu malee. Harargee ni dalagatiidha. Guutuu jalaa garagalee Oromoo hin nyaachisuudha. Dubbii gabaabaadha. Mootummaa hojii wal lolchiisee Harargee qullattichi baasee akkas godhuu barbaada kun sarichi. Tana bakki naaf inni tolliin. Jiddugala qabsoo Harargee godhuu barbaada inni. Abadan gaa. Abadan. Osoo nan lubbuun jiru. Eenyu ibidda nyaachiftaati. Tammatuu ijoollee Harargeedhaa kuma shan ficcisiifte. Sanuu kana si gaafachuu ta'e akkanatti. Maallaqa guurtee Harargee keessaa guutaa kamilee saddeetaa wadaa'ee guurta baddee isaa guurta. Ati jechuudha namni Jawaar janiin kun kanuma gaafatti dubbanne. Arra bakka itti Oromoo keessa kuftee jirtaa jechuudha. Wallagga irratti ni kufte, Jimma irratti ni kufte, Boorankicha irratti ni kufte, Gujii irratti ni kufte, Arsii fi Baalee irra kuftee jirta. Rabbis ni kuffise. Amaara irratti ni kufte, Tigree irratti ni kufte. Akkanuma jala biyya malee diidicha waan taateef
Ni kufe bakayuti. Ni kufe. Jawaar. Ni kufe. Sirri kufe. Sirriitti. Dargaggoo biratti ni kufte. Shamarran biratti ni kufte. Hojii isaatiin. Kanaaf harka qullaa deemtee inni qaama duratti teeknika Oromoo irra baaftan jirtu. Nuti yaadataa jireetii qabna. Warra yaadataa warra biyyaas jijjiiranii uummata illee biizinasa godhanii mana barumsaa ijaaranii laal miliyoonota meeqaan uummata gargaaran. Ati maallaqa Oromoo irraa guuruu malee namni Jawaar jedhamtu kun lubbuu ilmaan Oromoo balleessuu malee biyya waliin ta'u mee maal daleeyde Oromoo as kenni. Mee as kenni OMN tokkichaa daleeyde sanuu ni gurguratte. OMN nangalchu kana boodan gargaarinaa jette. Laalaati nama akka kanaati. Laal. OMN nama tokkichaa sanuu mana sanni gurguratte ati. Maallaqa uummataa hedduu qabsaa'ettee guurte ati. Sanuun dani nyaatte. Biyya dheeyte. Najjeesuu deeman jette. Lubbuu Hacaaluutiin jalqabii lubbuu nama hedduu ibiddatti neeqe. Gochaa keeti. Dhaggeeffadhu. Ati dhugaadha. Oromoo hunda beeka waan hin jechuun jiru kan. Oromoo hundatu rimeyni garaa jiru ni beeka waan hin jechaa jiru kan. Ati malee kaa'eef gootee guyyaa 40 beeloyne guyyaa 40 nyaata nyaanne jette addunyaa sana gubbaan jiru beekadha. Oromoos boqoqe guyyaa 40 nyaata nyaanne ati malee kaadhamoo. Xooxawu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana boodan barbaachisu jettee cabsite waraana bilisummaa Oromoo biyya galchite xollaa itti balleessite lubbuu isaanii ati Jawaar namtichi jedhamu tokko Oromoo guutuutu beeka. Sun kadiri laal batiiti baadha gumaate. Baatrii ibsadhaa jette kana booda muummicha ministeeraa kana Dooktar Abiyyi kanaaf namni hin sadanne diina uummata Oromoo jette. Suuma Jawaar kanatu jedhe biyya guutuutu si beeka. Duuba gaati qabsaawaa Oromoo keessa takkaa namni waan akkaatii dubbatee kana dubbatee Oromootti taphatee jiru. Baalagee namni akka keetii tokkolleen addunyaa kana gubbaan jiru.
Welcome, Nazir. Kana? Osuma akkas jettanii Abiyyis immoo namtichi hojiinis immoo Finfinnee gallaali Oromiyaa laali. Mee har'aan tanagaa namni fiifuu beelaan dhume fayyaadhaan Nazirii waan durreen tun jettu Arsiin kabaja qaba laal ammaa kan inni itti hime. Arsii lafa gubbaadha jira malee miidiyaa gubbaa hin jiru. Baali lafa gubbaa jira malee miidiyaa gubbaa hin jiru. Isaan kun kabareentumaati kabbaa kiyyaati. Akka dhuunfaa isaatiin dubbachuu didanii akka fidanii waan biraa naan jaanii ijoolleen tun meelaali. Arsii yeroo miidiyaa gubbaa taa'uu qabaaboo. An Arsiitiin dhiige gaa'ii ittiin bade ittiin qabsaa'ee fi gosa xiyyeeta bareentumaati. Kanaaf baalageeleen tun waan biratti jirti jechuudha. Kana dhiisi. Justice gaafan. Biyya guutuu justice jedhe. Entau. Injiru. Amma dhiifamaan si gaafachiisa. Injiru. Sambisi. Hin dubbanne kan amma. Baalagoonni lafumaa ka'ee dubbachuu eegalee jechuudha. Dubbiin baalageen daleetu namootuma dhuunfaatu dhugaa irraa kaasa. Injiru kun. Injiru. Kanarraa kanafe tajaajilaatiin darbadhe. Ibsa kennuunis namni na caalu hin jiru. Alloon akka namatti taa'ee wanta hedduu miti siifiin himatte hin buutu na jiru. Warra wanta siitii bakkana godhatii baadhu. Kootu na laali Oggus kootaa na laali. Arsooma tuyxee Oggus kootu na laali. Maal akkaan sirriitti taasisu? Baaloma tuyxee maal akkaan sirriitti taasisu kootu na laali. Horsiigoota barata fayyuma. Kanaaf
abadan gaarsoma kana siin barsiisa. Hin barree bar. Akka rooteen tabar. Baaluma kana siin barsiisa. Hin barree bar silaa bartee moo. Hin barree waan dhaladhee fi baruun garagaraa bar nuti ni beeynaa bar. Nuti gosooma keenya beeynaa bar. Hin beeytu. Nuti ni barannee barat hin baranne. Carraa saniin arganne. Dhalatte kalaas dhufte. Achuma dhalatte. Asomni eenyummaadha malee gosoomaami. Qosooma siin jee hin beeytu siin barsiisuu ta'a arsooma kana sirritti. Baala kee miidiyaa akka keetii kana seetaa warsii haasawaa beekaa bar afaan Oromoo beekaa bar. Kaanoolee san jaare anaa bar beeki abbaa feete gaafadhu deem Piroofeesar Muummatiin gaafadhu Ali Birraan faan siif himan guutuun siif hima mii am Kadir anoolee siidaa san ka itayya taa'ee jaare ana Kadiri. Kan maallaqa guddaa jalqabaaf baases kan rasaasni itti dhukaafame sana. Mee ati arsoomaaf maal goote? As dubbadhu. Abbaa fedheen na beeka deemi tayya gaafadhu. Asallaa gaafadhu. Maal asfeetitu? Eenyu? Arsooma naa hojii walqixa himattaa? Naa hojii walqixa himachuu dandeessa arsooma. Akkana olu taalte akkana olu taaltu gatu taaltu naan qixa arsii ta'uu dandeessa. Arsoomi nuujiidha. Oromummaadha waan ta'eef oromummaa nuujiidha malee afaanii miti. Dhalootaa miti. Meeqaan siin juudhaan? Koo dubbadhu ka? Meeqooftu dubbadhu? Anoolee san ana miilaan Finfinnee kaasetiin qeyroo kabajaa anoolee sana miilaan san kabaju miilaan anoolee deebiin siin jee itayya keessa taa'eetiin mana ishee arabu imaam shee Anwaar imaam masgida sanii gad taa'eetiin achi keessatti balaan meeqanatti bu'aa siidaa san jaabsisee jechuudha. Namni naa hojii dhaabbate Piroofeesar Muummatiin Abdul Haabi abbaa 2020 Open College Ali Birraa Maagii Haaruuni si kamyetitu. Kanaaf arsooma baradhu. Arsooma afaanii dhiisi. Arsooma miidiyaa dhiisi. Arsooma nuti kaayyoodhaan gadhaabna. Ololaanii miti. Cubbuudhaanii miti. Dhugaan gadhaabna. Oromummaadhaan kaayyoodhaan baalagummaan arsoomni nuti dhaabne tokkollee hin jiru. Gandummaan arsoomni nuti dhaabne hin jiru. Oromummaadhaan malee. Arras borus ifa. Kanaaf ifa. Kana caalaa dubbiin ilma dhiiraa hin jirtu. Dubbiin dhugaatis hin jirtu. Ifa. Kanaaf dhaabbalee deemiitii dhaqi homolaal achi asiin feetu Shaashamanneen seeni hanga dirree ishee kanaaf seeni.
Ogaa maqaa kiyya asiin feetu asallaan seeni. Arsii kana huccuu darbee hoggaate Khadiir jettee akkanatti huccuu tana lafa gate maraatee fiiguu gartaa jechuun ni beeytaa jechuun. Kan beeyni jira. Huccuu tana darbee feetu asii wallagga seeni huccuu darbee kadeemuu jira. Feetu asiin jimma seeni ka huccuu darbee Khadiir deemuutu jira. Angeeloo baaburratti deemaa ka Gaambeellaa. Feetu Suudaan seeni. Suudaan huccuu darbee deemuu garta. Asiin Booranaa fi Gujiidhaan asiin seeni maraatee kadeemuu garta. Feetu Walloo seeni deemi. Kaayyoodhaan namni Khadiiriin gandummaadhaa gosa tuqaa Oromoo tuqaa hin jiru. An sabuma Oromooti namaa wallola. Dhimma dhuunfaa kiyya namaa wallola hin beeku. Har'as borus asii dargaggeetu dhumtee jirti. Si komandoo kun lafarraa dhumanii jiran siyaasaa keessan galchinu Jawaaritti hin deemnu. Amaarini isaan olitti Amaari Jawaar jala deemus kanumaan olitti harmaa haadha abbaa keenyaa muree abadan woy abbaan fedhe jala deemi malee Amaari Jawaar jala deemee teeman iyyuus kan haadha abbaa keenyaa olitti muree kan calanqootti mummuree jalan deemu. Ifa inni jala haa deemu. Osoo waaqoo guutuu abbaan kiyya Amaara jala deeme. Nafxanyaa inni amma faannoo haasa'u tana jala deeme jaluman deema. Nafxanyaa abbaa kiyya waaqoo biyyaa baaftee Tigree abbaa kiyya nadhii gammadaa balleessite ta'e inni jala deemu. Abadan Jawaariin abbaan Jawaar yoo dhufe laal abbaa kiyya nadhii gammadaa Tigree nyaatte takka ji. Abbaa kiyya Haaji Adam faannoo nyaatte finxaaleeyyii nyaatte tana jala Jawaariin abbaan Jawaar qabrii kee yoo dhufe abaddan waliin hin deemu. Inni jala haa deemu. Abaddan ammaas isaanii wajjin hanga inni Oromoo irratti ka'uu dhiisutti isan dhiisuma isaan. Abaddan. Hanga bakka tanarra wal dhiisin ta'e. Naafi. Ilmoo bareentumaa silaa ta'e kanan godhuni. Buchullaan kun buchullummaa isaati malee. Inni deemu kun buchullummaa isaati malee. Takka ilmaan bareentumaa kan namatti hirkatu isaa malee argeen beeku. Haddike uummata kanaan illee isa malee argeen beeku. Baala qiqa. Ilmaan bareentumaarraa akkas argeen beeku. Goota bareentumaa shishee. Goota bareentumaa yoo sitti gadi lakkaa'e maraattee huccuu darbita. Kun goota bareentumaati miti. Jawaar goota bareentumaati miti. Abadan. Goota bareentumaati miti. Hayya. Goonni bareentumaa moo? Shishee. Ijaan beeksisaa bara. Deeman iyyaa kana keessa gatti. Goota bareentumaa laali. Munawwa kana laali goota bareentumaa. Ituu kana keessa. Deemaa fudhatan kana keessa gad deemi. Goota bareentumaa. Baalee Barsii keessa gad deemi. Karrayyuu keessa gad deemi goota bareentumaa. Salaalee keessa deemi. Walloo keessa deemi goota bareentumaa. Hangaraa iyyatti ilmaan bareentooti. Ishee. Deemi laali. Kakkanaatu takka argeen beeku. Namuma akkanaatu argeen beeku bareentuma keessatti.